كنتس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما هركفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكدرتو. أكمل جرتنا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا جرتو الحمد لله جرّ قلت ربي. إجا أرى دشاني دفني را قيامانو وان بريد في أكم سان موتو وان هارا كبني سني ديانا وادا كنندرو سني جلّيرا أرى اللي وان بريد في وان باي هارا وتي في أكم سان مو مشانا وكيسا mana keessa baay'ee bareedee fi faaya Oromollee ibsuu fi akkasumas mootu iddoo adda addaatti dhiyaatu isinii qabannee dhufnee irra kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara chaanaalii keenya akka dhuftan warroonni mootu maamilli keenya taatan mallattoo doolaa milikitii akka tuqxan isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Oui, isin jalasi Ayya daawwattoota keenya like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina video keenya gadhumaatti ilaalaa isin jenna daawwattoota keenya meeshaan irraa amma meeshaa addaati baay'ee meeshaa babbareedu mee dijaandaa yaame egaa kabajamtoota daawwattoota keenya nuti waa baay'ee hojjenna jechuudha waan baay'ee hojjennu keessa dubartoota keenya biyya alaa jiran faayisnee babbareechinee mana isaanii eeguudhaan akkuma san immootu warroota warri jaarsa qopheeffatanii ilaala meeshaan wanta kan biratti qophaa'aa rakkoon hin jiru deeggisii gurguratee too jiraatis deeggasee gurguruuf qophaa'e deeggisnee heerumsiifnee istiidiyoo qopheessinee isin heerumsiisuudhaaf fuudhuudhaaf illee walitti fuudhuudhaaf illee qophiidha isin gama keenya dhufuu qaba isinirraa eegama jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni lakkoofsa bilbilaa keenya barbaadan duwwaa 9 duwwaa 9 Oh my god, like. Di famu do gorera. Dua sagal saddeettamii sadii afurtamii saddeet digdamii torba saddeettamii sagal jechuudhaan nu bilbiluu dandeessanii lakkoofsa yeroo baay'ee WhatsApp fayyadamnu mootu duwwaa sagal torbaatamii torba jaatamii jaha shantama jechuudhaan akka nu bilbiltan isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya ani asumaan ka gabaabsuudhaan Aishaan meeshaa babbareedu kana waagaa isaa qarshii meeqan akka bitamee fi meeshaan kun immoo biraandii meeshaa biraandii ta'e meeshaa gaafii isin gaafatan keessa meeshaaleen isin binnu jechuudha akka agartuutti isinitti isin ilaallee isin binna isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa baay'ee biraandii ta'ee fi dhuftanillee itti gammadan akkuma san immootu yeroo dheeraa isin biraa isin turuu danda'u isin dhiyeessina jechuudha warroonni meeshaa akka farniicharii barbaadan ammallee farniicharii adda addaa hojjetaa irra farniicharii yeroo isin jedhu waan akka algaa doolaaba biffee kumsaaxinii akkasuma direesingii keessatti maraayaa yoo jedhamtu san maraayaa illee isin dhiyeessaa jirra warroonni soofaa barbaadan warroonni arabiyaan majlisii barbaadan akkuma san immoo warroonni meeshaa mana keessaa biraandi ta'e mee ilaala Sani berumsit adda sana dhufteerti maashaallah agartanii baay'ee meeshaa baay'ee bareedudha meeshaa baay'ee biraandi ta'edha agartanii haala kanaan meeshaa babbareedu dhufeera isin jenna ottoota keenya akkuma fedhii keessanii inni meeshaa adda addaa isin binna birrii qabaachuun bichaan gahaa miti gaafa biyya sanii galan mana keessa homaa yoo jiraanne birriin haga feetallee baankii yoo jiraate nama gammachiiftu mana ofii keessa garuu akkatti meeshaan guutamee gidi ati baay'ee haasofta eegas immoo taani maaliin isin jechuu barbaade kabajamtoota daawwattoota keenya odoo gara kaameraatti hin zooriin hin duratti maal isin jechuu barbaadne warroonni namoonni mana bitachuu barbaadan mana illee isin binnee lafa isin binnee mana isin ijaarree isin qopheessuudhaaf qophiidha isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya Aishaan baay'ee isin haasaa isin waliin turte anasuma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyee daawwattoota keenya ani meeshaa isin agarsiisaa kadii kaameraamaanii daawwattoota keenya amma kallattimaanii meeshaa gatii isaa wajjin nutti biyyattan yeroo baay'ee waan ta'eef gatii isaa wajjin tokko isaatiin isin tima isinitti dheeressuu daddafee isin tima hagaruma viidiyoo ilaaluudhaan meeshicha gatii ilaaltanii qalbachuu dandeettanii yoo akkasaa ta'ee meeshaan har'aadhaan gatii kun dabale mootu gaafsan akkasitti maa dabale waan jedhu akka hin jenne biyya keenya keessatti meeshaan ol bayaa gabbu akkanaa jecha kallattimaan gatii isallee isin timaatiin wajjin deemna tokko faratti ka jiru meeshaa aadaa waa torba qabdi obboleettiin teennaa abbaa gadaatiin hojjetamee haala kanaan faayamee qophaa'ee jira meeshaan aadaa abbaa gadaa wantoota gurmaafaa yoo jettan siinqee jira ciica jira boraati jira daawwattoota keenya haala kanaan bareeddee ilaalan biffee keessa yoo ta'an akkaan bareeddi jechuudha boraatii qabdi obboleettiin teennaa kabiraan mootu xuunxoo qabdi xuunxoo seeraan qoraafamte haala kanaan laalamee qophoofteedha hojjetamte jechuudha akkaan bareeddi maashaallah tabarakallah gizee tokko meeshaa torban kana keessatti killatu dhufa yoo bakka killaan mootiyyuu qorii xiqqoo tuqaa jechuudha
bakka killaa qorii xiqqootu bu'ee tuni shaka kaafii wanta adda addaa yaadadhaa itti kaayuuf waa hedduu fayyadee jechuudha. Qorii xiqqoo qabdi. Akkam bareeddi maashaallah. Maashaallah meeshaa akkam bareedu fakkaan ajajaan hojjetame waan ta'eef xiqqi jedhee calleen isaa kadirameedha jechuudha. Qorii qabdi jechuudha buleetiin teenna. Kabira immoo fal'aana haaluma saniin kadhayamee geetamee ilaalamee akka waaramnellee feestara ashagama jechuudha meeshaan aadaa kabajaan hojjetama gisee amma baay'ee babbareedee jechuudha. Akkatti waa torban kana qabdi waa torban kun meeqa yoo jettan qarshii 10,000 hojjetama. Bitadhaa mana keessan faaya aadaatiin haala kanaan bareechifadha isiniin jedha daawwattoota keenya keessatti amtee isin dabarsu saanii shorbaa waa torba qabdi buleen deennaa saanii shorbaa waa torba. Basadeeti jechuudha. Torba sadeeti. Saddeet qabdi dhiifama. Hayyee daawwattoota keenya meeshaan shorbaa seetti waa torba jechuudha. Waa saddeeti jechuudha dhiifama naa godhaate. Kana fakkaataa qarshii 4,800 bitama. Kaitaan mootu saanii permuziidha. Saanii permuzii mootu haaroo taatee dhuftee asii irratti nama sadii bitee jira. Gatiin isillee dabalamee jira. Gatii bitaa miti kwaaltiin isii baay'ee dabalee jira. Baay'ee meeshaa bareedaa fi oriijinaala taatee dhuftee keessillee kunuunsaa jiran tana baay'ee bareeddu sana akka diizaayinii maal isiitu iyyuu san caala baay'ee bareedi jechuudha. Qarshii 3,200 bitamti. Kaitaan mootu makarajii jedha. Makarajii ni beekanii leetira 2 kun makarajiin kun qarshii 800 bitama abbaan leetira 2. Kaitaan mootu maanka fannoo jedha. Maanka fannoo kun na bira jiru kana haala kanaan shuukaa qaba maankaa qaba. Maanka xiqqishoolee qaba takee ittiin nyaata keekillee uffata hojjetan taate gaafa biyyatti galta tana fakkaatti baay'ee bareedu tana jechuudha. Albee yoo akkasaa yaani biizaa naannoo hojjetanii isin xaqqamtesanillee shuukaa ni beektan isin faayidaa isaa waan kan guddaan ni jira. Gatiin isii qarshii 1,300 birrii 50. Kaitaan rakabooti abbaa gadaati. Rakabootiin abbaa gadaa kunuunsi jira. Agarsiisii kameraamaan keenya sirriitti isin agarsiisa. Ayyee. Jawaa sirriitti agarsiisi. Waa shakka hin jedhin abshir inshaallah. Rakabootiin abbaa gadaa qarshii 3,100 ni beekanii siinii qabaa suukaa qabaa. Fermeelloo qabaa fermeelloo kun kana nam tokko mootu jabanaa kana isa wajjin warri seetan jechuudha addatti gurguramti malee isa wajjin miti warra bitatutu wajjin bitaadhee addatti bitamtisiini kan isin beeksisuu barbaadattuma kaitaan mootu rakabooti jimlaayiti yookaan rakabooti irraa qabde buleetiin teenna inni sunillee kun asii faabittiin jedhee mana bareechaa kan jiru kana kaa bareedaa kan laalame billichi jechaa jira. Qarshii 4,000 bitama siinii akkana babbareedu tana qaba fermeelloo qaba kunoo kaitaan itti aarfatan as keessa jira jechuudha. Kaitaan itti aarfatan qaba kan mana kaatan qaba waa hundi isaa wajjin qarshii 4,000 bitama isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatanii isiniin jedha laayikiitu qabi laayikii godhaa isiniin jedha daawwattoota keenya kana bira nama hedduu bira gahu viidiyoon kun kaitaan mootu siinii fannoo qabdu buleetiin teenna siinii fannoo kwaaliti eeggattee fi baay'ee bareedduu taate kalarii bareedaa binnee fi jira isiniin jedha daawwattoota keenya. Mulu kartoonii keessaa yaafne meeshaan kun eeggannoo barbaachisa waan ta'eef mulu isaa kartoonii keessaa yaafne tabaafne kanuma bunaaf aanaa walitti itti makamu kanaaf siinii qammacaa bicha baafne madardara isa baafne jechuudha. Kabiraa mootu siiniin 6 as keessa jira jechuudha. Kana fakkaatti siin jedhan daawwattoota keenyaa gatiin isii yoo jettan qarshii 2,200 bitamte jabanaa bunaadha jabanaan qabu siin agarsiisa kana qarshii 500 bitama jabanaa baay'ee bareeddu taate saraamitii irraa hojjetamte jechuudha jabanaa adii jaamiti baay'ee bareeda kan taate jechuudha daawwattoota keenyaa. Kaitaan mootu mandaja kasara jedha. Mandaja kasara kunis jirata agarsiisi. Qarshii 700 bitama mandaja kasara isiniin jedha daawwattoota keenya. 800. Hayyee daawwattoota keenya dogoggoraan mandajaan kasaraati mandajaan karabaa qarshii 800 bitama isiniin jedha daawwattoota keenya kaitaan. Hayyee daawwattoota keenya kaitaan global sahaadha global sahaan kun as jira ni beektan yeroo hedduu laalaa jirta waan ta'eef qarshii 5,000 bitama inni waan baay'ee isinitti himu qabu sirriitti beektan warra daawwattoota kiyya taatan jechuudha. Diskii sibiilaa abbaa torbaa jedha kun mootu diskii sibiilaa abbaa torba jechuun isa kana daawwattoota keenya diskii akkan oriijinaalaa fi guddaa qabee haga xiqqaatti nama tokko keessa sirriitti barbaachisu jechuudha. Haga adda nama tokko itti hojjetamu kaasee haga nama 10 wayi. Kanyaan suusitti qaba jechuudha daawwattoota keenya gatii isaa hojjettan qarshii 4,800 bitama kaitaan mootuyyuu masoobii buddeena jedha masoobii buddeena illee kan isin argitan kana kun bareedaa ka buddeena abbaa fedhee bal'aa guddaa fedhe keessa kaa'uu danda'u jechuudha.
kana fakkaata keessa illee ilaaluu barbaadan sirriitti hodhame haati isaa sirriitti haajjee hodhite jechuudha. Gatiin isaa meeqa hojjettan qarshii 2300 bitame. Garuu immoo gatiin wixinee baay'ee dabalaa jira. Wixinee jechuun ni beekta warri Oromoo ta'ee nuun hin beekne hin jiru jechuudha. Gatiin wixinee baay'ee dabalaa jira. Akkuma inni dabalee yoo dabalee isinii binna yookaan immoo kan inni isinii binna kanuma fakkaatu isin jedha daawwattoota kenna. Kan itti aanu immoo iyyuu saarbisii warqammaa jedha. Saarbisii warqammaa ni beektanii yeroo hedduu daawwattoota jedhee meeshaa bitanii hin jiru jechuudha. Maaliif baay'ee jaalatamtuu fi bareedaa taate oriijinaala jechuudha. Kun kana fakkaatu saarbisiin jirti. Bulan teelo dibitatte dikko turte waan ta'e qarshii 3000 bitatte garuu isin amma qarshii 3200 galtee irratti warra maachi bitatu jechuudha. Kan itti aanu eelee kuni yookaan ifa kan hojjette jechuudha. Suuraa itti daawwattoonni eelee akkam baay'ee fi kan biraatti hojjette jechuudha. Kan fakkaatti kenna toomaan sila fatte fidee akkanaan hin jenne daawwattoota kenna waan ittiin hojjetamudha jechuudha. Kan ittiin jala kan ittiin qabsiifamu tokkotti qabate kun haala kana mawuraashaan hojjetti mawuraaf maatfaa qabdii ni beektan sirriitti hor daawwattoota kiyyataa kan hin jedhe daawwattoota kenna gatiin isillee qarshii 7,000 isillee dabaltee jirti amma daawwattuun biyyatuni obboleen teemtuun xiqqoo turtee akka dalgattee jechuudha. Amma garuu dabaltee masoobii daabbootu jira. Masoobii daabboollee kun haala kana madaamaran kodhan itti gadiin baanillee nama saalfachiisa. Masoobii bareedaa kana jechuudha. Kun akka gurra isaallee darban rambuun maashaallah kan fakkaate jechuudha. Qarshii meeqan bitamee jettan 2,200 bitamee kan biraa immoo iyyuu kun 2,200 bitamee isin jedha daawwattoota keenya dhiifama goota dogoggoree jira. Hayyee daawwattoota keenya kan ta'an mootummaa masoobii dhaabbataadha. Masoobiin dhaabbataan meeshaa yeroo jalqabaatiif viidiyoo keenya keessatti dhufeetiin akka obboleettiin ta'in xarabattee bu'aa bahii hedduun bitame mootu baay'ee barbaadamee itti bayame maal bu'aa bahii isaa hojjettanii obboleettiin keenya masoobii dhaabbataa naa bitaa itti dhiiste garuu yeroo achi dhayinetti kan nuti bareede gatiin isaa sabayii ta'e kan mootu isiin gatiin isii waliin jenne yoo gara ta'e biti waliin jenne addaan taanaan obboleettii keenya itti bilbiluudhaan amansiisnee meeshaa akkam bareedu kana filattee isillee jaalattinullee jaalannee binnee fi isinillee jaalattan isinii bituu dandeenye isiniin jedhan kan hin jaalanne immoo ani wanjirre. Eno wanjirre maashaallah tabaaraka. Fiidiyoo keessa baasi. Daantellee durees agarsiisan wajjin turaa viidiyoo biyyaatti isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaa akkam bareedu taattana mana dubartii takkaa keessatti ni barbaachisa jechuudha. Meeshaan hodhaan meeshaa faaya Oromooti jechuudha. Haala kanaan kun humna ilaalame gizee daantelli isaa dibate obboleettiin teennee yoo sargillee yoo heerumillee qophooftu taate guyyaa sadii keetti jedha geeffaan fila sisii godhu abdiin qabnaa sin jedha biiftii daantelli isaallee maaluma. Zoor sin zoora. Maashaallah maashaallah. Namni hojii dura waan bareedu. Laala kan dura iyyuu akkas bareedaa ammoo dabalatee bareeduma biraa gizee dabalatu haala kanaan fa'aa bittinni jedhee jira isin jedha daawwattoota keenya. Kana fakkaataa gatiin isaa hoo meeqa akkatti faarsitee hojjetta qarshii 5,000 bitame. Isin jedha daawwattoota keenya bitadha mana keessan bareechaa qarshiin 5,000 as beessa asillee ni dhumti gise amma anamma 5,000 qabadhee zaambeelii qabadhee deeme zaambeelii takkatti dhumti as beessa gise amma qarshiin 5,000 baala taatee bitee jechuudha daawwattoota keenya. Kan itti aanu mootummaan yoo jettan ta'ee eelee qoraanii qabdu godhanii ta'e eelee qoraanii immoo asitti finnee jechuudha. Humna baay'ee gaafachuu waan ta'eef as keessa wajjin eelee qoraanii namni hin beekne hin jiru. Kanuma qoraan jala kaanii hojjetu hojjetan jechuudha. Isinlee qabdi obboleettiin ta'e isin qarshii meeqa yoo jettan gisee amma eelee qoraanii qarshii 2,800 taatee jirti. Fe'aan isinlee waa xaatan isinlee baay'eedha jechuudha eelee qoraanii kan itti aanu mootu. Fermuzi warqammaa lama qabdi obboleettiin ta'e fermuzi warqammaa akka bareedu taasifamee ni jira kuma kana fakkaata. Lala fermuzi warqammaa akka bareedu kana qabdi obboleettiin ta'e ni jira daawwattoota keenya fermuzi warqammaa yeroo ammaa kana qarshii 5,000 bitama. Mandajaa karaa bakka qabdi karee bisuun mandajaa kasalaatii gara dogoggoruu oomishama malee kasalaa karaa bishaan xiqqoo gadi dogoggoruu jechuudha. Kasalaa qarshii 700 karaa mootu qarshii 800 ni jedha daawwattoota keenya addaan gisee sin baasu fedhaan mootu iyyuu jootii warqammaa gatii meeshaa macarrashaa jootii warqammaa qarshii bareedu warqammaa dhuma warqammaa ta'e kana jechuudha. Qarshii 2,000 bitame sin jedha daawwattoota keenya fedhaan mootu
فاي بري جوكي وكمان كان فكرت من جد وقت كنا كاشي كمان وني بيتني كايدار مو دام كذي سكان قدي دانتلي كنا كاشي تبص مزول كنا كاش أوفيسه فاي بري جد دانتلي كون كاشي تبص كنا كذي من جد وقت كنا هذا ما وجه تريس من اللي أجي فتري جالتني كوجهني أقول ما هو الفيديو كيرال تقول دا اسم جالت اسم كوجه جالت كنا كون الرامد اسمه هذا كوجين دكتور وقت كنا نججبسا نسنجنا جرا وانا نسنج جرا لايك يقولون متفاتيش لايك نقول اسنج جرا وقت كنا هذا ما نجرو في سلي بدا كاتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام السلام.